Hi guys, arra akkamitti bilbila keessa sagindii kudhan gidduutti appilikeeshina barbaadan appilikeeshina tokko malee akkamitti aappii barbaadan irratti bilbila Samsung keessan irratti ittiin aappii barbaadan noqeeffatan isinitti mul'isa. Gara no settingii keessanii gara settingii keessanii gara settingii argisiin tole booda asirratti asa argamu home screen nuti home screen argatu ta'e hide app fayyuu ni argata. Hide fayyuu argate booda appilikeeshina hide godhuu barbaadda as keessa irratti ni cuqaafta. Anamma galerii hide godhuu waan hin barbaadde galerii irratti cuqaasee mallattoo right irratti tuqee galerii appicha asinaabee jira. Akkasumas Facebook illee ni barbaadeetiin dabala sanbooda dan mallattoo irratti ni cuqaa dan irratti ergaan tuqee booda galeriin duraan as ture jira jechuudha. Viidiyoo kana yoo sitti tole like, subscribe, follow godhi. Bye bye.